بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحابته حملة لواء الدين، أما بعد. بعون الله وتوفيقه ما زال درسنا موصولا منذ بدأنا، والآن وصلنا إلى الكفر الأصغر. أرمدرتي barnoota keenya kadabre keessatti kawaliin laalle maalummaa kufriitii fi gosa kufriidhaa waliin laalle. Kufrii guddaa jechuudha kan islaamummaarraa baasu. Har'a ammootu kufrii xiqqoo waliin laalla. Kufrii guddoo erga laallee bira tarree har'a xiqqishuu waliin laalla xiqqoo. Taayyeef. Taayyeef. Garaagarummaan isaanii hoo maali? Mee kufrii xiqqoo tana gadi qaraaneetiniin ergasii garaagarummaa isaanii yaalla yoo Rabbi fedhe jechuudha. Taayyeef. Gosa kufrii guddoodhaa tan kaleessa dubbanne san erga qaraanee wanni san malee jiru hundi isaa kufrii xiqqoo akka ta'e ni beeyna. Kufrii xiqqoon walumaa galatti dilii yookiin yakka kitaaba keessatti isiin maqaan isii kufrii jedhamee dhaamee ofiimmoo kufrii islaamummaarraa baasu kan ta'in ragaa birootiin deemnee olaallee arganne. Isiisaniin maal jedhaniin kufrii xiqqoo jedhaniin. Garaagarummaan maali? Maqaan lachiitu kufriidha. Isnaani fi ummattii humaa bihim kufrunii jedhan nabiin alayhi salaatu wassalaam. Gosti lamaa wayii ummata kiyya keessatti kan argaman kan namni hin dhiifne kufriidha, sababa kufrii taatii jedhan. Suni maali jennaan? Anniyaaxatu alal mayyiti. Nama du'e irratti iyyuu nama aakiraa deemeef iyyuu, akkasuma ammoo walfakru bil ahsaabi, zariidhaan of dhaaduu, kanneen kana maqaa kufrii irratti dhayan nabiin alayhi salaatu wassalaam maqaa kufriitti yaaman kufrii jedhaniin. Laakinnahu haa jennu malee kufrii islaamummaarraa baase ta'uu dhabuu ragaa quraanatii fi hadiisa irraa namni wanti akkasii isarraa argamte islaamummaarraa akka hin bahin ragaa baay'een argine. Ragaa gara birootiin adillaa khaarijiyyaa jennaan jechuudha. Adillaa birootiin baay'ee arganne. Tayyib. Al-kufrul asgar, kufrii xiqqaa wafiihi masaa'ilu, isa keessa masaa'ila hedduutu jira, waan beekumsa isaan ibsinu hedduutu jira jechuudha. Kan duraa taariifu isa ibsu kufrii xiqqaa kana ibsu. Sunillee maali? Kullu ma'asiyatin, cufti yakkaa warada fil kitaabi, qur'aana keessatti kan dhufe, wassunnati, akkasuma hadiisa keessatti illee hadiisa sahiha, tasmiyatuhaa, isii yaamuun kufran kufrii jedhamee isii yaamuun ka dhufe, walam tasil, ka ammas hin gahin ilaa haddil kufril akbar, haddii yookiin wasana yookaan daangaa kufrii guddootutti kan gahin, adillaa yookiin ragaalee khaarijiyyaa, ragaa alaatirraa kan arganne akka haddii kufrii guddoo kan gahin
isiisanii maal jedhaniin kufrii xiqqoodhaa jedhaniin jechuudha. Fakkeenyaaf iyyuun nasabaan of dhaaduun aanadhaan zariin of dhaaduun kufrii xiqqoo. Kufrii guddoo akka hin ta'in ragaa khaarijiyyaa qabna, ragaa adda addaadhaa qabna. Karaa saniin xayyib. Xukmuhu xukmii isa laalla xukmii kufrii xiqqoodha. Muharramun kufriin xiqqaan kun haraama. Wakabiiratun ammas maasiyaa guddaa min kabaa'iri dhunuubi. Maasiyaa guddaa maasiyaota gurguddaa irraa taate irraayi. Laakinnahu akkana haa jennu laa yukhriju hin baasu saahiba isaa nama isa dalage min millati islaami millaa islaamummaatiirraa hin baasu. Islaamummaarraa hin baasu. Tokkoffaa amsilatu fakkeenya isaa ilaallu. Tokkoffaa kufru ni'ima kufrii ni'imaa rabbii qananii rabbiititti kafaruu. قال تعالى ربي جل فكفرت بأنعم الله قريان الدرجندي فكفرت ككفرت بأنعم الله نعم ربي تتك كفرت قريان جندي ورجندا فأذاقها الله ربي نشيد أن تمسيسه لباس الجوع والخوف لباس أفتا بيلتي فيه uffata beelatii fi ka libaasal juu'i wal khawf uffata sodaadha rabbi si uffisee jedha. Waliyaazu billaah. Cufti nama rabbiin ni'imaa isaa kennee ni'imaa san gara birootitti garagalchee wanti rabbi isa dhandhamsiisu uffanni rabbi isa uffisu akka inni beela'u isa taasisa. Akka inni sodaatu isa taasisa jechuudha. ربي جرانا جان واباسو. طيب لما يسو أمو قتال المسلم لأكيه المسلم مسلمة ومسلم نتوك أبولي سيسا كمسلمات اللولو تأمل لي كفري جرما. نبينا عليه الصلاة والسلام كان جران سباب المسلم فسوق مسلمة الربسون طاعة ربي ترابو أجج ربي ترابو وقتاله إساللون أمو كفر كفريد إساللون ججور مسلم اللون كفريد متفق عليه مسلم اللون كفريد. طيب كفري إسلام مرام بافن أكملت بينا كانتو صحابا hedduu wallolan islaamummaarraa baatan hin jenneen lolli jidduu isaaniitti argame jechuudha. Islaamummaarraa hin baane jechuudha. Idaa maqaa isittu kufriidha malee kufrii islaamummaarraa hin baafne jechuudha. Nama arrabsuun tuni nama loluun tuni ammas sahaabarraa ka wal arrabsan ni jiran gadamana biituu jechuudha. Saniin islaamummaarraa hin baane jechuudha. طيب ثالثا الطعن في أنساب الآخرين كان سديس سورة مثال كفر ديكوترا الطعن درودا في أنساب الآخرين زرين مبرودا يوكن شني إساني درو ور شني أكنا ور زري أكنا جيراني زري أول الربسو زري فاقي زري تمتو زري مالي زري أكسي بي أكسي ترفت جراني والربسو كنس كفري ده كفر دون كفر جران كفري قديد استيبك أبامي صدركا قباوان نندو صدركا اتي والدبرو قبا صدركا اتعانو يجورون. رابعا كان أفريسو النياحة إيورا على الميت دو الرتي يا جبلاه يا غاراه يا أدوداه غارا كيو أني هاجو يري نمني إيورا سرتي. إثنتان جران نبينا عليه الصلاة والسلام قست لما في الناس إلمين ما كيستي هما قست لما بهم إلمين ما سن كيستي كفر تاتي جران. يسين اللي مال جنان الطعن
diruudha fi nasabi zarii wanniyaaxatu iyyuu alal mayyiti du'a irratti iyyuudha isa kana lamaani wanniyaaxatu alal mayyiti rawaahu muslim iyyillee muslima irratti sagalee ol fuudhanii sabrii dhabanii iyyulleen asbaaba kufriitirraa gosa kufriitirraa kan taate kufrii islaamummaarraa nama hin baafne jechuudha. Tayyib gosa meeqa arganne fakkeenya kufriitirraa kufrii xiqqoo ni'immaa rabbiititti kafaruun muslimaan loluun nama xaanii godhuun nama diruun zarii namaa diruun kun hundi kufrirraa jechuudha. نجاني الله وإياكم جميعا منها. طيب اسكرينا من نسي سنجرو. طيب كاليسا كفري قدو قراني هرى كفري تكادا أرم أسيت عن سنيمو إن شاء الله مرست مروبا نور الله منافقون مال الله منافقون ما مالي لغة مالي اصطلاحات مالي سير ورا شريعات مالي أكا ورا لغات مالي لغة إخفاء الشيء ورؤيسه وإغماضه وانسا رؤيسه أكا مول أن نقوله شرعا شريعتي أمو إظهار الإسلام إسلام ما ملفته ما شاء الله وي صلاة وي زكاة وي حج وي إمامة وي نكابة وي جلابيبة وان أولاغا إسلام ما كان ملتو إسلام ما كان مرم ملفته وإخفاء الكفر كفر دويسو والشر شر اللي دويفته همتو غراك يستك أبو سن دويفته منافقني مال غدا دوراني وسما رسول الله عليه الصلاة والسلام دوبان دابتو وسما قومي أبي بكر تولدت هدأتو سبحان الله إذا نما غاري دوبان دابتو اللين نما غاري دوبان دابتو اللين نما غاري تمتناني دابتون نما غاري نما نغوتو يجو ربي نما غاري نما نغورين عبد الله بن أبي بن سلول إمام نساء كصلاة شنا وجين صلاته رسول ربي صلى الله عليه وسلم صفان النولو صفا أبي بكريتي كانوا موجين كتمني سبد سبحان الله نجاني الله وإياكم منها إظهار الإسلام وإخفاء الكفر والشر إسلام ما ملساني كفر دويفتو شر دويفتو قصة قبض يمو أنواع النفاق قصة منافق أمة نوعان قصة لما منافق أمة أنتني قصة لما الأول كان درا نفاق أكبر منافق أمة قدو اعتقادي تكيسة اللي وفي اللي تاعتقادا تايادا تايلالجا لميسون نفاق أصغر نفاق أمة منافق أمة تكو عملي تندلغا وإليك بيانهما وإليك كنو غرا كيتتنا الرافض هود بيانهما إبسجر لماني منافق ما تكو في منافق ما قد اللي أجيلو تولي إبسنا جيشوف جرا إن شاء الله نتي بيان إساكنا اتدابين ولله برنوت الرأس تتمرى هنگا برنوت بروت الرب ولت ندابي ستي وصلى الله وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.